Muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahimad boqochuu Artist Alii Birraan gadda isaanitti dhaga'ame ibsan. Boqochuu Dr. kabajaa Artist Alii Birraan gadda keessa koo ibsaa, maatii, hiriyootaa fi dinqisiifattoota isaa guutuu addunyaarra jiraniifis jajjabinan hawwaa jedhaniiru. Alii Birraa sajoo guddaa qabeenya biyyaa fi addunyaati. Artistii dhugaa isa afaanota 7 jaarraa walakkaa oliif mirga namoomaa fi hacuucamtootaaf sagaleeti. Artistii aartiin kan addunyaa ta'uusaa sirriitti hubatee aartiin sabaa fi afaaniin qabeenyaa fi dhabeenyaan akka nama hin qoonne qalbeeffatee daddarba jiru sadoo fi qananii dhala namaa waliin qooddateedha. Dooktarri kabajaa dachaa fi Artist Alii Birraa hambaa aartii fi wabii cunqurfamtootaaf sagaleeti. Sirbi isaa sirna abbaan lafaa qonnaan bulaan ittiin miidhame mormuun diddaan bara sanaa akka finiinuu fi jijjiirama sirnaa warra fedhaniif hirkoo ta'ee hardhummaa Itoophiyaa hawwuu bira darbee wallee isaatiin suura guyyaa boruu kaasuun nu argisiiseera. Sirboonni isaa warra har'a dhaggeeffatamanii boruun uffaman osoo hin taane walleelee ce'oo warra kaleessas turanii har'as jiraatanii boruuf ammoo galaa ta'antu baay'atu. Alii Birraan mootii muuziqaa ta'uu isaatiif ragaan tooftaawwan muuziqaa hundaa irratti sirbuu isaati. Kanaafis aartistii gameessa Afrikaa ta'uun badhaafameera. Isaaf muuziqaan salphaadha. Makkoo fi rakkoo sabaa tuulamee taa'e daqiiqaa 5 keessatti akka daawitiitti namatti mul'isa. Walleewwan isaa jechoota halluu miidhagaan faayaman daraan walta'oo fi jechoota sonaa fi simboo hawaasaan kan guutamanidha. Yeedaloon isaa immoo gurra namaa hin quuqani. Suuta jedhanii akka dhiigaa qaama namaa keessa yaa'anii nama waldhaanu. Sirboonni isaa warreen jaalala labsan ammoo qaamaa fi qalbii namaaf sugu xiinsammuu jaalalaan qabameefis sifa ta'u. Kana qofas miti. Inni aartii biyyaa fi Afrikaaf wabiidha. Umurii isaa raage kanatti weellistoota dargaggoota Itoophiyaa waliin sirbuun labata dhufuuf baallii dabarseera. Muuxannoo isaa jaarraa walakkaa oliif tuulames dhalootaaf galaaseera. Itoophiyaa fi Afrikaan aartistoota akkanaa barbaaddi. Warra aartiif dhalatanii aartiif jiraatan, warra afaanni isaan hin daangessine, warra jijjiiramni sirnaa fi siyaasaa isaan hin danqine, warra dhugaaf sirbanii fi dhugaadhaaf jiraatan. Aliin waannii fi mata dureen inni irratti hin sirbine hin jiru. Sirboonni isaa hedduun utubaa qabsoo uummataati. Warri kaan ammoo jaalala leellisu, gariin ammoo barnoota jabeessu, kaanis ispoortiin fayyaaf jechuun sochii qaamaa jajjabeessu. Kanneen hafan immoo duudhaa, sansakaa fi qabeenya guddaa biyyaa leellisu, uumaa dinqisiifatu. Hundaa ol ammoo sirbi Alii Birraa haati teenya tokko maaltu addaan nu baase jedhu ulfinaa fi guddina Alii Birraaf ragaa ba'a. Aliin wallee isaa kana keessatti namni nama hin caalu jedha. Hundi keenya haadha tokko irraa dhalanne. Dhalli namaa addunyaa kana guutee dambali'e kun haadha tokko irraa dhalate. Tiruu tokkos boraafate. Garuu immoo garaagarummaa yaadaa fi siyaasaatiin addaan faca'e. Garaagarummaan yeroo fi sirnaan uumame kun ammoo haadha tokkorraa dhalachuu uummata addunyaa kana jijjiiruu hin danda'u. Kanaaf haati teenya tokko maaltu addaan nu baase kan inni jedhe. Kanaaf Alii Birraa ibsaa hin dhaamnedha. Isatu nurraa boqote malee hojiin inni nuuf gumaache bara baraan jiraatu. Boolla isaa daadhiin haguutu, lubbuun isaa immoo jannata keessatti haa qananiitu.